Maakii jaalala akkamitti ibsita? An jaalalan beekuu dhiifama na godhe. Jaalalan beekuu? Jaalala Akkam sin jettu taane jaalalan beekuu? an hin beekne jaalala akkamitti si ibsanaan hin beeku waa'ee jaalala dhiifama. Oo hanga ammaa jaalalaan jechuun jaalatteen beektu amma jaalala dabarsitee. Jechuun jaalala qaaqaa jedhamni tokko ni beektaa akkumatti tapha jaalala taphaa tokko malee jaalala Meeshaa akkasii meeshaa. sanii Oo maal jaalala dhugaa jechuudha? keessa seenteen beektu. Jechuun Maakii hordoftoota kan keessaa jechuun namni gaafii jaalalaa sii dhiyeesse ni jira. duraan na dubbisanii akkam jirta fayyaa qabdaa maakii yaa oromtiitti ijaanituma hayyee oromoo giseen jeen sin jaaladhaa jaalalti tame giseen jeen taayilaaviyuu sanii naan jaasanii biraan deemte filma hin qabnu dalaguu hin barbaada silaa. Okay, filma dalaguu barbaaddaa. Maakii gaafiin biraa ta'e taantu mee fakkeenyaaf ati kaayiroo jirtaa dhiira Ameerikaa jirtu yookiin Kanaadaa yookiin Awustiraaliyaa jirtu takka akkaataa bilbiltee maallaqa itti ergisiisuu dandeessu. Mee taalentii sanirraa nu agarsiisi. Akkamitti jenajjantee maallaqa ergisiista? Fakkeenyaaf ati nama filmii dalaguu danda'u, nama diraamaas dalaguu danda'u ofumaaf himtee jirtaa. Mee taalentii kan kee kanarras ilaallatii nu agarsiisi. Laa ilaaha illallah. Maali boo? Amma bilbiltee jirtaa jennu, no bilbiltee jirtaa, okay dubbisi. Asumatti dubbisii akka nama isatti haasa'u jiru maallaqa san mee maal jettee sababa kamiin ergisiistame bilbiliif? Amma haasawuutiin jira sirrii. Bilbiltee fi bakka gurra qabattee jirtaa haasee jiraas jalaa. So mee akkam jettaa? Hayyee na obsaa wayyaa rabi. An garuu godhee hin jiru laa. Yaa gootee jirtu. I know gootee jirtu. Garuu taalentii kan kee ilaaluu qabna nuti. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa qabdaa eegan jeegoota. Nagaan gaafadha turani beektaa. Inni nuu maal godhu jirta naan jaa maali sagaleen kee naan jee na gaaftas jedhee hedduu takka na dhukkubu jira hedduu na dhukkubee dalagaan jirtu dalagaan jiru mana galee qaalitti dalagaa ta'etti wallaleetiin jira jaa si galeemi duuba hospitaala dhiitu miiraa na dhorkattee jirti waan hospitaalaan deemu hin qabu hedduu laaffachuutiin jira dhiifama waqtii akkasiif hin bilbilaa jetan irra cufaa soo deebisee fi bilbilaa jechuudha. Gezeeni bilbilee hiilawun hin jaani hospitaala deemtee hin deemne waa takka harkaan qabu barsan maaf hin taa'u jira maal rakkoo qabatu baabii qaman siif ergama nama ni ergaan gaafa dabata. Taalentii ni qabda moo ati hamtuudha ifirraa eegaa dhiiftee jala jirtan maakkii yoo isin bilbilte. Okay gobas deebistee jirti micoon dandeettii itti qabdi akkasuma sodaachuu sanaa miti muuxannoo addaa qabdi mootu. Okay. Mee maakii yeroo hedduu dubartoonni wal arrabsuudhaan beekamanii mee akkaataa dubartiin itti wal arrabsitu keessaa takkaa fi lama mee nu agarsiisi. Dubartiin akkamitti wal arrabsanii moo? Mee maal fa'aa waliin jaan oggoo wal arrabsan? Okay, namni akka keetiin na tuffatee hin jiru. Ati waan si dadhabu siiti. Maal barbaadde narraa? Yoo dachiin tanaaf hotu gaa waliif gabbaana. Akkana gadi jiran. Maakii takka faadhaa ati yuutuuba dalaguu guddaa. Wallahi likki jedheeti. Okay. Mee jetti gaafii mee honoo harka si dhoo jiran likkitti hirkattee sin jaanii. Okay gaafii biraatiin baasaa. Okay maakii atii fi abdee kana yoo wal fuudhaa jaanii dirqama yoo si godhan akkam jettaa gaafii mana keessaa baate. Ni fuudhare maal hin jaa miskiinicha kan. Kunoo miskiiticha kana jetti maakii nu ragaan hawaati akkam miskiina ta'e. Okay gaafiin itti aantu maa jechi. Maakii silaa boruu jaan maaliif akkanatti maakii maaliif akkanatti abiyyi arrabsitaa? Connection ishiin connection fiyyaa miti mii? Irrachuu fi silkii nama sirra bilbilu. Okay, maal jettee jaatii maal akka ta'e biyyaa ibsaa?
Maaliif akkatti abiyyi arrabsitaatiin tuni gaafii jettuu dhufe malee. Abiyyi jechuun nama arrabsamu qofa osoo hin ta'in nama ajjeesullee barbaadu. Arrabni xiqqaadha waan hin harkinee fi arrabsaa sababni itti arrabsus dhiiga ilmaan Oromoo harkaa jirtanii dhagaa jirtanii dhugee jira ajjeesee jira saniif kan arrabsu. Okay, Maaki. Mee fakkeenyaaf ati amma jaalallee hin qabdu jaalallee kan kee eenyu goonaa nama tokko. Okay, paaraa goonaa. Jaalallee kan kee paaraan kun si duubaa geelee tan ta'e jaalatee isaa taa'ee janajjanu jiru. Haati haalaan jaalattu yoo itti dhuftee dhageesse. Mee akkam jettaan yookiin maal jettaan itti dhuftee isa kana. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Boksii malee ni beekan qaldaala. Boksii dhaare ni dhaa wallahi. Karaateedhaan. Ay akkatiin boksii ndee indee qaldaala. Isa moo ishii dhadhoy. Mee amma ishii dammoo ishiin saahibateeti. Inni jaalalleefeeti. Okay, saahibatan teesse gubbaan jaalatee xabbase. Ani wanni na jibbisne beektaa namni hundinuu isiituma deeme. Isii miti kan hin tumu kayyuma kanan tuma baalagee isii maal fin tumu. Waan jee jana Awa kana baalagee. Awa maaliif paara. akkana isiin fedhu ani na iraarsitii bakka isiin dubbii qabdi maal jee himuu danda'a. Isiin badiin qabdu isa kabadii qabu waan jee isiin isa jala jantee rabbiitu beekaa. Isaan dhiisu garuu. Baalagee kana paaraati baalageedha. Booski dhaamuu qabdaa. Okay, gaafiin itti aanu maal jaama seete. Okay, Maaki dhiira bareedduu takka dhiira ati fakkeenyaaf paaraa baalagee dhiira ati fakkeenyaaf harkachuudhaaf hawwitu takka bakka liiftii seenan tana waliin dhuftan ati mucaa kana dubbisuu feete bilbila irraa fudhachuu feete mee akkam jettee bilbila irraa fudhattu mucaa kana. Jechuun dubbisu liiftirra wal agarreemi. Liiftii hojii seenu jirtanii namni hin jiru isin lamaan malee mucaa kana bilbila irraa fudhachuu feete nama ati haalaan harkachuudhaaf hawwitu namni kun. Acting godha. Acting jechuun kiyya. Fakkiin akka nama buufateetii miti. Akka nama onni na dhukkubeettiin irratti bakka akkana jira. Ifa mukta akka silkii na bilbilchiisi. Maal taatiin bakka ana qaba maal taatiin na dhukkubu jira. Obboleessa kiyya irratti bilbilachuu barbaadeetiin jira. Narraa fudhata sammuu daggama kiyya irratti bilbila hin kaasanii bakka ifa maal jetiin kanaaf biraan dabra jechuu bakka. Kanuma kana. Waaw, waaw. Okay, Maakii dhiiraa akkam jaalattaa gaafiidha. Ani dhiira baqaan dhiira qashtiin jiraani dhiira saboonaadha jantan kajee deemu jechuu bakka gizee deemu dhiira akkati wit jettuun fedhu akkuma dhiira gizee deemu laal karaa kana guutee deemu malee. Telegram, Instagram, Instagram, Ginigram joo kanas hin fedhan. Giraama takka ta'ee gizee deemu. Giraama dhibba takka nama. Social media fayyadamne jechuudha. Okay, dhiira social media wal maagala. Fayyadama garuu bikka hundarra nama akka tultul joo hin fedhu jiraam. Giraama takka ta'ee deemu. Qulqullee hin fedhan. Giraama takka. Akkuma akkasii ta'e fedha. Oh yaa Rabbi, yaa. Okay. Dhiira akkasii jaalatta. Okay. Maaki amala dhiirarraa lama akkaan jaalattu nuyi. Maaltu isinirraa jaalataman qoomii ni jedha. Dhiirarraa amala lama moo. Amala lama qoy hayyiin jedhame. Qoy gaawwa tokko shoo mee maal qabdan amala kam dhiirarraa jaaladha. Bakka aboona gareen amala dhiifamu. Jechuun okay waan lama ka dhiirarraa jaalattu waaluma nam yookiin boona isaanii yookiin immoo gara laafiinsa yookiin bakka waanuma ta'e. Waan lama amala gizante waan lama waan irraa jaalattu. Wanni dhiirarraa jaalatu tokko bakka boona isaanii ni jaaladha. Akkaataa silkiitti haasawanii jiran. Mee akkamitti haasawan? Mee akkamitti haasawan jirti? Gizee haasawan sirriitti jechuudha. Bikka san yaada achi bira godhanii gizee haasawan dasna jahan hedduu takka hin fedha. Boona isaaniitis ni fedhaan. Dhiira boonuu fayyadamaa. Bakka dhiirti as jala jirtan hundi irraa haasaatii boonaa. Bakka boonaa ogguun isin ijoo boonaadhaa boonaa. Bakka boonuu qabdanii inti keessanuu. Beetii boonaa ittiin ijoolleen adda hin citiin. Dhuma boonanii. Boonuu hundi keessan boonuu qabdanii amma isinii meetiin jira. Okay. Mee Maaki gaafiin biraa kasiif dhiyaattee
akka joorteeti daqiiqa takkaaf yookiin haasawaa joor keessaa waan barbaadde fudhadhuuti akka isaa taa'iti akka isatti lol yookiin dhugaa jirtu himiiti lafa kaa'i daqiiqa takkaaf. Haasawaa joor keessaa. Qoyyaa hedduudha beektii kan yaadadha. Abu garuu silaa narraa dabare jechuudha. Kan naan jedhame dhedheeraadha kan isa. Daqiiqa takka qofa. Wanti Oromoon biyya kana keessatti taate na qoyni yaadadhare. Bineensi gaara taa'ee jira. Abu raanfadhee hin jiran amma waa'ee siyaasaa nan gaafatan. Wallahi raanfadhee qoyni yaadadha. Wanti Oromoon biyya kana keessatti taate. Biyya kana keessatti taate bineensi gaarallee hin taane. Jiruu hin taane jecha kanan amma akka jaartee jechuu barbaadanii. Abu narraa dabarse abu. Okay, sirraa dabarsina abshir. Sirraa dabarsina. Okay. Gaafiin biraa tajirtu. Maaki hanga ammatti jechuun jaalala hin qabdu yookiin hin qabanne xiqqishoo qalbii danda'e keessatti nama jaalatte ni qabda jechuun onnee danda'e keessa nama kaayyetti. Amamu. Jechuun waan akkasii. Qabattee jirta jechuudha. Hayyee. Okay, Maaki gaafii biraatu si dhuftee jira. Maaki filannoo dhiira tana booda bultiidhaaf tahee jaalala akkam yoo si qunname si gammachiisaa jechuun filannoo dhiiraa. Kullani gaafiin nan ta'e akkamitti akka barreessite naafillee hin galle dhiira ta'e tana booda bultiif katee jaalallee akka. Okay, bultiidhaaf jechuu jaalallee akkam yoo si qunname feetaa bultiidhaaf dhiira akkam. Okay, bultiidhaaf dhiira naaf yaadu. Kanarra yaadu osoo hin ta'in kanaaf yaadu kana jaalatu kabaju. Na bira kutee warran ammaatti maatii nama ijaan beetullee nama kabaju jechuudha. Nama bakka nama kan haalaan jaalatu bultiidhaaf jechuu kan hin barbaadu. Maaliin akkas godhee gaafii mana keessaa gaafiileen teessan hundi wal fakkaatti. Annaaf qonnaaf gaafii. Ay Maaki. Maaki filmii diraamaa eelaa san laaltee jirtan fakkaatamii? Diraamaa eelaa laalteemi? Mee diraamaa eelaa keessaa caaltuu taatee daqiiqa takkaaf nu dalaguu ni dandeessaa? Yookiin immoo nama feete achi keessaa taatee? Wallahi irraan fedhee hin jira. Aboodde gaafii tiyyanaaf baasi gaafii. Gaafiin wal fakkaatti hundi. Okay, gaafiin biraa maal jetti? Maaki amala kee keessaa maal jibbita? Amala kiyya keessaa wanni hin jibbu jechuun namni naaf jaalatu danda'a ni jibba. Hedduun obsa ni beektaa. Ni obsa waan tokko namni gisee naan jiru ni obsa. Deebiitiin aara maaliifin usee jala maaliifin obsaa jiru. Ni jibba garuu. Okay. Reefta na amala dhiiraa keessaa lama ka jaalattu himtee mee dhiirarraa waan jibbitu lama nu hime ammaan tan. Wanni jibbu tokkoffaa dhiira haasawuun fedha. Ni beektaa dhiira. Dhiira haasoo gettu. Dhiira ni jiraami akkanumatti dubbii fuudhee deddeemu takka jira wanti nama dhiira akkasii waan as. Dhiira akka dhalaadha. Maaliif jechuun miti dhiira akka dhalaadha waan na hojii godhe waan na hojii godhe deeme saayibatti hima deeme sun garuu dhiira osoo hin ta'e maal jedhama sun dhalaadha yoo dhalaan akkasiiti waan jaalallee isaati hojii godhe deeme kana haasa'u amal kana hin jaalladhu. Dhiira xawalwaallee jechuudha. Xawalwaallee jibbiti. Okay. Gaafiin biraa mana keessaa gaafii wal fakkaatti gaafiin teessan hundi keessanuu. Mitiyyoo jaalalaan nurraa ajjeeftanii mitiyyoon siyaasaan duute bikka birattuu yoo dhuftee jaalalan gaafatamne siyaasaa